Hordoftoota TV Nuuraludaa seenaa Falastiin torban dabre isiniif dhiyeessine keessatti Zaayonistoonni Awurooppaadhaa dachii uummata Falastiin saamuu jalqabuu isaanii isiniif himnee turre. Dachii saaman kana irratti ammoo Yahudoota Awurooppaa fi Yemen irraa fidanii qubsiisan. Qubsuma kana eeguudhaaf gareen milishaatis hundeeffame. Dabalataanis mootummaan Ingiliis waraana isaa bobbaasuun magaalaa Al-Quds to'annaa isaa jala oolfate. Gareewwan Yahudaa birootis deeggarsa mootummaa Ingiliziin gara Falastiin seenan. Lakkoofsi Yahudoota dachii Falastiin keessa jiraataa turanis dachaa hedduun dabaluun 50 gahuu danda'eera. Yeroo kanatti uummanni Arabaatis Zaayonistoota Awurooppaa irraa dhufan kanneen jibbuu jalqabe. Koreen dhimma kana akka qoratu mootummaa Ameerikaatiin hundeeffames mootummaan Yahudoota uummata Arabaa jidduutti hundaa'uun isaa rakkoo guddaa waan fiduuf saffisaan dhaabbatuu qaba jedhee yaada dhiyeessuu isaa isiniif himnee qophii dabre golobne. Mudannoo tana boodaatis gabaabsinee ilaallaa nu waliin tura. Palestine Kutaa sadaffaa. Koreen pirezidaantii Ameerikaatiin hundeeffame haala dachii Falastiin qoratee murtee tokko qofa qabatee dhufe. Innis Yahudoota gara dachii Arabaa geessanii qubsiisuun dhaabbachuu qaba jedha. Uummata dachii Falastiin jiraatu keessaa 90% kan ta'u sochii Zaayonizimii waan akkaan jibbuuf biyya Yahudootaa hundeessina yaanni jedhus dhiifamuu qaba jedhan. Haa ta'u malee yaanni isaanii daaraa bubbeen fuute taate. Inumaa mootummaan Ingilizii fi Yahudoonni ilaalcha Zaayonizimii tarkaanfachiisan loltoota hedduu gara Falastiin erguudhaan kaayyoo fi karoora biyya Israa'el jedhamtu hundeessuu dalagaa guddaa godhanii itti fufan. Bara 1919 magaalaa Paariis keessatti walgahiin tokko gaggeeffamee ture. Mootummaa Ingiliz bakka bu'uun muummicha ministeeraa kan ta'e Joorjii fi barreessaa mootummaa Ingiliz kan ta'e Alfaa Beelfoortu hirmaate. Bakka bu'oonni yaada Zaayonizimii tarkaanfachiisanis walgahicha irratti hirmaatanii jiran. Hoogganaan bakka bu'oota kanaa Cheem Wiizmaan ture. Walgahii kanarrattis Zaayonistoonni kunneen maappii dhiheessuudhaan biyya Israa'el jedhamtu bakka kanatti hundeessuu barbaanna jedhanii yaada ofii ibsatan. Maappiin isaan dhiheeffatan kun dachii Falastiin guutumaan guututti Urduun irraa ammoo lafa gara dhihaa jiru akkasumas Lubnaanii fi Suuriyaa irraa ammoo dachii gara kibbaa jiru of keessaa qabama. Walgahii kanarratti uummata Arabaa bakka bu'uun nama Feeyzal bin Hussein jedhamutu hirmaate. Feeyzal kun kamidiiroo bakka tanatti dubbiin akka wal keessa nu jalaallaa qabne waan takka isiniif ibsuu barbaanna. Lafti ammaan tana Suud Arabiyaa jedhamuun beekamtu tun eega Usmaaniyyoota Turkii harkaa baatee booda bakka lamatti qoodamte. Isaanis Najdii fi Hijaazi. Yeroo sanitti nama Maalik Feeyzal bin Hussein jedhamutu naannawa Hijaaz bulcha. Nama kanaatu walgahii Zaayonizimii kanarratti hirmaate. Biyyi Yahudaa akka hundooytu mallatteessee gale. Feeyzal birootis ni jira. Feeyzal bin Abdulaziz. Inni nama ummata Falastiiniif akkaan falmaa ture keessaa tokko. Feeyzal bin Abdulaziz nama hedduu biratti akkaan jaalatamaadha. Kanaafuu Feeyzal bin Hussein fi Feeyzal bin Abdulaziz nama adda addaa ta'uu akka hubattan barbaanna. Feeyzal bin Hussein fi Wiizmaan walgahii kanarratti waliigaltee tokko mallatteessanii jiran. Waliigalteen kunis Feeyzal Wiizmaan Agreement jedhamuudhaan beekama. Waliigalteen mallatteeffame kun biyyi Yahudaa haa ijaaramtu yaada jedhu kan hayyame ta'us kun dalagaa irra ooluu isaatiin dura garuu ummanni Arabaa cufti kolonii jala jirurraa bilisa ta'uu qaba jedha. Barreeffamni harka Feeyzaliin waliigaltee sanarratti barreeffame akka mul'isutti waliigalteen kun dalagaa irra kan oolu yoo ummanni Arabaa cufti bilisummaa argate qofa taha jedha. Bara 1920tti Koomishinarri ol aanaa mootummaa Ingiliz dachii Falastiin irratti muudame. Namni muudame ammoo Herbert Saamu'eel ture. Saamu'eel namoota ilaalcha Zaayonizimii tarkaanfachiisan keessaa sadarkaa duraa irratti argama. Akkuma torban dabre isiniif dhiyeessine namni kun biyya Yahudootaa amma hundeessuu qabnu. Sanirra Yahudoonni hedduun akka gara dachii Falastiin godaanan gochuu qabna jedhee dokumentii maqoo tokko dhiheessee ture. Namoonni hedduunis Saamu'eel yaada waggaa 5 dura dhiheesse dalagaa irra oolchuuf socho'a jedhanii amananii jiran. Bara 1922tti ammoo dhaabbanni mootummoota addunyaa yeroo san ture kan League of Nations jedhamu Ingiliz dachii Falastiin to'achuun isii sirriidha jechuun xalayaa deeggarsaa kenne. Akkasumas waan dachii Falastiin keessatti raawwatamu hunda irratti Ingiliz adda dureedhaan akka hirmaattu dirqama itti kenne. Dirqamni sunis Yahudoonni dachii Falastiin irratti gama siyaasaa, bulchiinsaa fi dinagdeetiin bal'inaan akka hirmaatan haala mijjeessuu akkasumas biyya Yahudootaatiif karaa saaquudha.
kanuma hordofee koomishinarri Ingiliz kan Palestiin irratti muudame Herbert Samuel afaan Ibruu, afaan Arabaa fi Ingiliziin cinatti afaan hojii akka ta'u murtee dabarse. Xalayaa barreeffame kanarratti jechi mootummaa Palestiin jedhu afaan Ingiliffaa, afaan Arabaa fi afaan Hibruutiin barreeffamee ture. haa ta'u malee isa afaan Hibruutiin barreeffame irratti hammattuu itti dabaluudhaan qubeewwan E fi Y irratti dabale. Qubeewwan kunneen akka gabaajeetti kan barreeffaman yoo ta'u hiikkaan isaaniitis ireetii Israa'el jechuudha. Gara afaan keenyaa yoo deebisnu dachii Israa'el jechuudha. Namichi Herbert Samuel jedhamu kun mala garagaraa fayyadamuudhaan mootummaan Israa'el kan ammaan tana jiru akka dhaabbatuuf haala mijeessee jira. Mootummaan Ingiliz ammoo deeggarsa maallaqaa fi meeshaa kennuudhaan humna waraana Yahudootaa akka hundeeffamu gootee jirti. Mootummaan Ingiliz lafa duwwaa uummanni irra jiraataan jirre fudhachuudhaan qubsumni akka irratti ijaaramu goote. Qubsuma ijaarame kanas Yahudoota Awurooppaa irraa baqatanii dhufaniif kenniti. Qubsuma kana akka eeganiif ammoo gareewwan milishaa ijaartee meeshaa waraanaa itti hiti. Osoo mootummaan Ingiliz jiraatuu baatee arraan tana biyyi Israa'el jaamtu hin jiraattu ture. Walumaa galatti biyyi Israa'el jaamtu tan arraan tana hundooftee jirtu tun mala Zaayoonistootaatii fi maallaqa Ingilizootaatiin hundooyte jechuu dandeenya. Ummanni Filisxeen yeroo kana mootummaan Ingiliz Yahudoota seeraan alaa Awurooppaa irraa dhufan waliin akka jiru hubate. Kanuma hordofee dhaabbileen mormitootaa kan garagaraa hundaa'uu jalqaban. Namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifaman ammoo gareewwan kanneen itti makaman. Bara 1921tti ummanni Filisxeen yeroo duraatiif gudaansaa fi saamicha Yahudootaan godhamu balaaleffachuudhaaf hiriira mormii guddaa godhe. Sochiin Filisxiinotaatis yeroo kana seeraan jalqabe. Hooggantoonni Filisxeen warruma maatii tokkorraa aangoo waliif kennaa yeroo kana gahan yoo ta'u, hoogganaan yeroo sanii Amiin al-Hussein bakka bu'oota ummata Filisxeen ijaaruudhaan gara Ingiliz imale. Kaayyoon isaaniitis waa'ee egeree Filisxeen irratti mari'atuudhaaf ture. Bakka bu'oonni mootummaa Ingiliz waliin mari'atuudhaaf dhaqan bu'aa takkas argamsiisuu hin dandeenye. Sababni isaatis wanti isaan mari'atan hundi osoo isaan galma walgahii san keessaa hin bahin hooggantoota Zaayonistii bira gahaa ture. Namoonni isaan wajjin mari'achuuf itti dhaqan hedduun isaanii miseensota Zaayonistiiti. Bara 1925tti mootummaan Ingiliz dabalataan Yahudoota 30,000 ol tahan gara dachii Filisxeen godaansise. Kanuma hordofuun qubsumni seeraan alaa 13 dachii uummata Filisxeen irratti akka ijaaramu taasifame. Gareewwan Yahudaa garagaraatis akka hundeeffaman godhame. Magaalaa Yahudootaa kan taate Tel Aviv ammoo kophatti ba'uudhaan dachii Filisxeen irraa walaba of goote. Kana jechuun mootummaan Ingiliz dachii Filisxeen guutuu isii bakka tokkotti seera tokkoon bulchaa ture. Magaalaan Tel Aviv garuu guutumaan guututti magaalaa Yahudootaati. Kanaafuu seera Yahudootaatiin of bulchuuf walaba of goote. Baruma 1925 kanatti Yuunivarsiitiin Hibruun hundeeffame. Hundeeffama yuunivarsiitii kanaa irratti Komishinarri Ingiliz Herbert Samuel, barreessaan mootummaa Ingiliz kan duraanii Alfaa Beelfoor akkasumas hoogganaan sochii Zaayonistii Cheem Weizmaan argamanii jiran. Namoonni kunniin waliin ta'uudhaan qubsuma seeraan alaa biyya uummata Filisxeen irratti ijaarame daawwatanii jiran. Alfaa Beelfoor magaalaa Alquds dhaquudhaan namoota qubsumaa fi saamichi kun akka milkaa'u deeggarsa guddaa godhaa turan Herbert Samuelii fi Aleenbii waliin wal argee jira. Uummanni Filisxeen ammoo daawwannaa Beelfoor kana manaa bahuu diduudhaan morme. Manaa fi suuqii ofii cufatanii manatti galan. Akkasumas gocha Zaayonistii balaaleffachuudhaaf alaabaa gurraacha mana isaanii duratti rarraasan. Dubartoonni Filisxeenis uffannaa garagaraa uffatuudhaan gochaa kana mormanii turan. Yeroo kanatti garuu hoogganaan Zaayonistootaa Weizmaan gammachuurraa kan ka'e Komishinara olaanaa Ingiliz Herbert Samueliif xalayaa barreesse. Dalagaan ati dalayde waan ajaa'ibaati. Itti fufi je'ee jajjabeesse. Wayita uummanni Filisxeen haala kanaan mormaa jiru kanatti Yahudoonni Awurooppaa filmiiwwan olola isaaniif barsiisu hedduu hojjetanii uummata Awurooppaa keessaa dadammaqsaa turan. Filmii bara 1925 hojjetan irratti lafti nuti amma uummata Filisxeen irraa fudhanne isa kana fakkaate jechuun bakka gurraacha mallattoo itti dibaa mul'isan. Haga ammaatti hektaara 17,700 harkatti galfannee jirra ja'an. Waggaa 25 keessatti ammoo lafa gurraacha dibame kana cufa of harkatti galfachuu lafa Yahudootaa hektaara miliyoona 1 caalchisna ja'anii karoorfatan. Bara 1929tti Zaayonistoonni Awurooppaadhaa dallaya Alburaaq jaamee beekamu biratti walitti qabamuudhaan kadhannaa ofii gaggeeffatan. Sochiin kun hiriirri guddaan Alburaaq Demonstration jaamee waamamu akka gaggeeffamu karaa saaqe. Hiriirri kun qotee bulaa Farhaan Al-Saadii jaamuun hoogganame.
walitti bu'iinsa uummata lamaan jidduutti uumameen namoonni 100 ol ta'an garee lameen irraa dhuman. Komishiinariin Ingiliz mudannoo kanaan hedduu dallanuudhaan ajaja tokko dabarse. Akka ajaja isaa kanatti namoonni walitti bu'iinsa kana irratti hirmaatan hundi adabbii guddaan haa adabaman ja'a. Adabbiin kun eenyu laallata laata? Walitti dhufeenyi kana boodaa hoo maal fakkaata? Inshaallah qophii itti aantu keessatti itti deebina. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa Falastiin yeroo dabre isiniif dhiyeessine keessatti shirri zaayinistootaan xaxame daran hammaataa deemuu isaa ilaallee jirra. Koreen waa'ee dachii Falastiin akka qoratuuf mootummaa Ameerikaatiin hundeeffame godaansi gara dachii Falastiin godhamu dhaabbachuu qaba jedhuus mootummaa Ingilizii fi Yahudoonni ilaalcha zaayonistii tarkaanfachiisan waltahuudhaan uummata Falastiin biyya isaanii irraa buqqisaa bakka sanitti ammoo Awurooppaa baharraa Yahudoota fidaa qubsiisuu isaanii itti fufan. Dhaabbanni addunyaa yeroo sanii kan The League of Nations jedhamu mootummaan Ingilizii dachii Falastiin akka to'atuu fi Yahudootaaf ammoo akka haala mijeessuu mirga guutuu kenneef. Kanuma hordofee Ingilizii Yahudoota hedduu gara dachii Falastiin fiduudhaan qubsuma seeraan alaa ijaaraa dachii saamuu itti fufte. Yahudoonni lakkoofsi isaanii baay'achaa dhufe kunniin ammoo milishaa isaanii eeguuf hundeeffame abdii godhachuudhaan dallee Alburaaq jedhamuun beekamu cinatti kadhannaa isaanii yeroo duraaf gaggeeffatan. Kun ammoo mormiin guddaan akka ka'u taasise. Mormii Alburaaq demonstration kana booda ummata Falastinii fi Yahudoota jidduutti yeroo duraatiif walitti bu'iinsi ka'e. Lubbuun namoota hedduutis ni bade. Walitti bu'iinsa lubbuu nama hedduu galaafate kana booda namoonni jeequmsa kanaaf sababa ta'an haa adabaman je'ee murtee dabarsuu isiniif dhiyeessinee qophii dabre golomne. Inshaallah arraas bakkuma kanarraa duratti deemnaa nu waliin tura. Palestine Kutaa Afraffaa. walitti bu'iinsi dallee Alburaaq biratti bara 1929 mudatee lubbuu namoota hedduu galaafate komishiinara Ingiliz hedduu dallansiise. Komishiinarichis namoonni mormii kana qindeessan adabbii guddaan haa adabaman je'ee murtee dabarse. Falasxiinonni sadii gochaa kanarratti hirmaattanii jirtan jedhamanii hidhaman. Isaanis Fu'aad Hassan Hijaazii bakka Safaad jedhamurraa, Ataa Ahmad Alziyeer magaalaa Khaliilirraa, akkasumas Muhammad Khaliil Jamjum jedhamu. Suuraa Muhammad argachuu hin dandeenye. Namoonni sadan kunniin mana hidhaa kana kan magaalaa Akritti argamutti hidhaman. Mootummaan Ingiliziis du'aan akka adabaman itti murteesse. Hooggantoonni Arabaa murtiin kun akka haqamu gaafatanii turan. Haa ta'u malee waxabajjii 17 bara 1930tti mootummaan Ingiliz namoota du'a itti murteesse kanneen ni ajjeese. Awwaalli namoota kanneenii ammas magaalaa Akri keessatti argamam. Ajjeefamuu isaaniitiin dura dhaamsi isaan dhaamanis awwaala isaanii irratti barreeffamee jira. Dhaamsi isaaniitis yaa ummata Arabaa, yaa ummata Muslimaa, namoota biyya alaa irraa dhufan kanneen hin amanina. Nuti ummata Arabaatiif jecha jiraannee ummata Arabaatiif jecha ajjeefamne jedhama. Eega League of Nations mootummaa Ingiliziif mirga dachii Falastiin to'achuu kanneen booda waggaa 10 keessatti lakkoofsi Yahudoota godaansaan gara dachii Arabaa dhufanii dachaan dabalee 107 ta'e. Zaayonistoonni injifannoo argataa jiraniin hedduu gammadan. Wayita wanti kun hundi raawwatamu hubannoon ummanni Awurooppaa waa'ee Falastiin irratti qabu akkaan xiqqaadha. Odeeffannoo hunda karaa zaayonistootaan argatan. Zaayonistoonni kunniin ummanni Falastiin ummata booddatti hafaadha. Addunyaa tanatti ummata ba'aa ta'u. Akkasumas hundi isaanii muslima waan ta'aniif kiristaanummaa isin jalaa balleessu. Kanaafuu osoo nuti bakka san isiniif qabanne wayya ja'aa sossoban. Dhugaan jirtu garuu faallaa saniiti.
Falastiin yeroo sanitti dachii Arabiyaa hunda caalaa dachii akkaan badhaatuu turte. Oomishaaleen dachii Falastiin irratti oomishaman biyyoota addunyaa hedduutti gurguramaa turan. Qaroominni isaaniitis gama hundaan akkaan guddaadha. Akka zaayonistoonni baananitti ummanni Falastiin dhibbarraa dhibbatti muslimaa miti. Lammiileen Falastiin kan kiristaana ta'anis ni jiru. Haa ta'u malee Awurooppaanonni olola dharaa zaayonistoota irraa argataniin sobamaa kaayyoo islaamummaa dhabamsiisuu ja'uun ummata Falastiin qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisaa nama biyya hin qabne ta'anii akka jiraatan godhan. Bara 1933tti mormiin saamichaa fi godaansa irratti godhamu daran dabalaa deeme. Guyyaan hundi guyyaa hiriiraati. Dubartoonnis warruma dhiiraa waliin karatti bahuun dallansuu isaanii dhageessisaa turan. Mootummaan Ingiliz garuu warra hiriira nagayaa godhu kana humna fayyadamaa bittinneessa. Kanneen kumaatamaan lakkaawamanis hidhatti guureera. Hedduun isaaniitis ni ajjeefaman. Gariin immoo madaahanii qaamaan hir'uu ta'an. Biyyuma isaanii irratti alagaa dachii isaanii saamuuf dhufeen gabrummaa jala jiraachuun dirqama itti ta'e. Muusaa Khaziim al-Huseenii kantiibaa magaalaa Al-Quds ture. Yeroo umriin isaa 80 guutuu hiriira mormii magaalaa Jaafaatti godhame irratti hirmaate. Loltoonni Ingiliziitis gara laafina takkaan maletti manguddoo kana reeban. Reebicha daangaa dabre kanaan waan hedduu miidhameef osoo hedduus hin turin du'e. Mootummaan Ingiliziis hanga duraa caalaa amma humna jabeeffataa ummata Falastiin afaan qawweetiin gabroomsuu itti fufe. Lammiileen Falastiin ajjeechaa fi dararaa isaan irra gahaa jiru karaalee miidiyaa garagaraatiin ibsaa turan. Booda irrattis hoogganaan poolisoota Ingiliz kan Faaraadee jedhamu ummata Falastiin hedduu dararaa waan jiruuf akka aangoo irraa buufamuu fi adabamu gaafatamee ture. Haa ta'u malee mootummaan Ingilizii fi tarkaanfachiistonni zaayonizimii dalagaa isaa kanatti waan gammadaniif badhaasa guddaa kan King's Police Medal jedhamu kan mootii Ingiliz irraa kennamu isa badhaasan. Poolisichi kun badii raawwateef takkaa hin himatamne. Mootummaa Ingilizii fi tarkaanfachiistonni zaayonizimii hammeenyi isaan dalagaa jiran kun akka isaan jalaa hin beekamneef jecha mala garagaraa hedduu fayyadaman. Yeroo ammaa kana suuraalee fi viidiyoolee rakkoo ummata Falastiin kan yeroo sanii mul'isan argachuun rakkisaadha. Suuraaleen argamanis kan yeroo lafti nagayaa wayita Falastiinonni gammachuudhaan hojii adda addaa irratti hirmaatan mul'isu qofatu argama. Kan dararaa fi gochaa suukkanneessaa ummata Falastiin irra gahaa jiru mul'isu garuu akka dhabamu taasifamee jira. Waggoota itti aanan keessattis lakkoofsi Yahudoota gara dachii Falastiin godaananii daran dabalaa deeme. Mormii fi diddaan ummata Falastiinis akkasuma ni jabaate. Bara 1935tti walaleessaan Falastiin kan Abdurrahiim Mahmud jedhamu walaloo ajaa'ibaa takka barreesse. Walaloo isaa kanas mootota Saa'udii keessaa kan yeroo san magaalaa Al-Quds daawwachaa ture Maalik Saa'ud bin Abdulaziz duratti dubbise. Walaloon isaatis akkana jetti. Dhuftiteetuun maali himi si gaafannaa? Masjiida qulqulluu Al-Aqsaa daawwannaa? Moo osoo hin barbadaawin nagaya dhaammannaa? Jechuun walaloo ajaa'ibaa Maalik Saa'ud bin Abdulaziz duratti walaleesse. Dachiin Falastiin suutuma suuta harka ummata Arabaatii bahaa harka zaayonistootaa galte. Roorroo fi dararaan ummata Falastiin irratti raawwatamus ni jabaatte. Yeroo roorroon haalaan hammaatte kana keessa namni Izaddiin Al-Qassaam jedhamu sochii jabduu eegale. Izaddiin namoota yeroo san ummata Falastiin hoogganna jedhaniin qabsoo godhuu qabna nu kakaasaa je'ee xalayaa itti barreesse. Warri sun garuu yeroon qabsoo goonu hin geenye. Karaa nagayaatiin mootummaa Ingiliz waliin mari'annee rakkoo keenya ni furra jedhanii itti deebisan. Hooggantoota irraa homaa dhabee jennaan Sheek Izaddiin Al-Qassaam matuma isaatiin garee fincilaa uumee lammiilee Falastiin gurmeessuu jalqabe. Gareen kunis mootummaa Ingilizii fi zaayonistoota irratti tarkaanfii fudhatuu jalqabe. Osuma haala kanaan jiranii guyyaa tokko gaara Janiin jedhamuun beekamu irratti loltoonni mootummaa Ingiliz garee Al-Qassaam kana marse. Izaddiinii fi miseensonni garee isaa keessatti argamanis waraana kana haga xumuraatti godhanii gaaruma Al-Janiin jedhamu san irratti wareegaman. Sheekh Izaddiin Al-Qassaamii fi miseensonni isaa ajjeefamanis kaayyoo fi fedhiin ummanni Falastiin fincilaaf qabu guyyaa san dagaage. Namoonni hedduun karaa Sheekh Izaddiin jalqabe karaa sirrii fi barbaachisaa ta'uu isaa gaafa inni ajjeefame baran. Dargaggoonni hedduunis qabsoo jabeessuuf muratanii lafaa ka'an.
mootummaan Palestine kan yeroo san maqaaf dachii Palestine bulchu kallattii hundaan dhiibbaa guddaa jala seene. Dargaggoonni Palestine mariin mootummaa Ingiliz waliin godhamu faayidaa takkallee waan hin qabneef ammarraa kaastanii dhaabuu qabdu jechuun hooggantoota Palestine dirqamsiisan. Dargaggoon Ibrahim Tukaan jedhamu walaloota akka barreessee hooggantoota Palestiniitti kenne. Walaloon isaatis dhaamsatii yahoodhaa tan qalbii irraa buutu osoo nun saamsisiin dachii teenya guutuu aangoo dhiisaa deemaa teessan nutti haaftuu jetti. Yeroo kana booda roorroon ni jabaatte. Bara 1936tti kallattii hundaan ummanni Palestine mormii jabeessee itti fufe. Hiriirri mormii kun gara warraaqsaatti jijjiirame. Magaalaa Jaafaa keessatti walitti bu'iinsi ni mudate. Magaalota biraa keessatti ammoo mormiin manaa bahuu dhabuu haala ajaa'ibaatiin gaggeeffame. Ummanni Palestine kallattii hundaan jiru sochii kanarratti haala wal fakkaataan hirmaate. Sababni mormiin kun godhameef maal akka tahees dubbi himaa mootummaa Palestiniitiin mootummaa Ingiliziif dhiyaate. Dhaamsi isaatis gabaabumatti The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine. A policy which if continued Imaammata mootummaan Ingiliz dachii Palestine irratti hordofaa jiru ni balaaleffanna. Mootummaan Ingiliz ummata Yahudaa caalchisee ummata Palestine dararutti jira. Dachii keenya nurraa saamee dachii Yahudaa taasisutti jira. Kanaafuu haga saamichaa fi godaansi Yahudaa kun dhaabbatutti akkasumas haga mootummaan Ingiliz imaammata isaa jijjiiree mirga ummata Palestine eegutti mormiin kun itti fufa ja'a. Mormiin manaa bahuu dhabuun bara 1936tti godhame mormiiwwan seenaa Palestine keessatti godhaman keessaa isa guddaadha. Karaa fi magaalonni hedduun isaanii waan namni keessa hin jirre fakkaatan. Mootummaan Ingiliz garuu mormiin kun isa hin gammachiifne. Namoota nagayaan mana isaanii keessa ta'anii mormaa jiran manaa guuraa tarkaanfii suukkanneessaa irratti fudhatu jalqabe. Isintu warraaqsa kana hoogganutti jira jechuun namoota hedduu mana hidhaatti guure. Akkasumas manneen jireenyaa hooggantoota warraaqsaati je'ee shakke hedduu akka diigaman taasise. Magaalaa Jaafaa qofatti manneen 200 ol ta'an akka barbadaa'an godhame. Magaalaa Jaafaa qofatti osoo hin taane magaalota biraattis gochi suukkanneessaan kun raawwatamee jira. Rakkoon Palestiinotaatis daran hammaate. Qophii har'aa tanumaan goolomnaa inshaallah qophii itti aantu keessatti bakkuma dhaabne kanarraa itti fufna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.